Kinoo kanatu namuudhaa ta'e isin birattan dhaabbadhe. Ishii ka duraanii kana suuraan koo duraanii. Rabbi si haa fayyisu wallaahi laazim. Ameen obboleetti to. Ameen. Waraana mul'istu wallaahi. Gaayis waan Galatuma. Akkaawuntii maxxansaa ijoollee warri akkaawuntii reef qabattan sun koomentii irratti namni akkaawuntii argataa hin jiru bar. Akkaawuntii isii deddeebi'a barreessaa fi abbaan rabbi itti laaffise agargaaruuni. Gastii kee guddisi doktor yookaan yoonna raacheen barreeffataadha lakkoofsa. Addeedinaa ta'uudhi. Maaliif? Naante akkaawuntii barreessaa yeroo tokko tokko akkaawuntiin dafee hin bahu beektani. So akkaawuntiin deddeebi'a barreessaa namaan mul'attu yoo waan jedhe. Gaayis faamiliin kiyya yoo jiraattan lakkoomsa tokko tuqamee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان أمة وكو Waalaikum salaam wa rahmatullahi. وي بليتي تينيا ربي سيافا يسو باينا مغاديس وغا سبرا جروان دندين إن شاء الله بشرية أمو مهم تهو نيت Faamiliin kiyya ni Guddaa jiraani. galatoomaa. Ayyoo uummata kiyya maal seetan. Maallaqa dirqama. Hamaan isin hin argatin. Abshir. Gaayis mee waan dandeessan amma warri faamilii maakeetan lakkoomsa tokko hidhuutan. Maaliif niiraa Itoophiyaa qarshii 500 hin taane hundi keessanumee waan dandeessan irraa niyyadha. Haadha jechuun biyya jechuudha wallaahi haatiin booyin haatiin rakkatiin addunyaa tanarratti. Haadha rakkattu rabbiin nama agarsiisi wallaahi. Waan dandeessame qarshii 500 maan taane 300 maan taane waan dandeessan irraa niyyadha waanuma xiqqootu waan guddoo taha. Yaa. يا أصلي خيانين بنا قوي فرادي مجرد كشون نافي قبودا Laaluutti hin jiraatu. Noon banatiin akkanumatti fataa jedhe afaanumaan ergaa dabarfadhu maamara kombaroosu viidiyoo. Eekoo nama dhuunfati bare oma itti yaalamtuuf oma nyaattuuf oma ittiin jettu gochuufidha mana waan agas hunda cinqanii kaa'annoo. جيكم سي سقلي سنين دقيمة Akkaawuntii gaajiraa jira inni akkaawuntii kee madhu burtukaan. ما جد Tole. Nuut godhadhoot. Burtukaan akkaawuntii kee deebi uummatatti himi akkaawuntii yaa jiran. Sammuun qabdu. Uy, amma sammuun nadide agasmara amma baay'ee tokko sammuun cinciqame duraanillee baay'eessayyoo amma dide kuma tokko Qabadhu naafi 1,000 600 600 92 92 duwwaa 7 duwwaa 7 94 94 dhageettanii qabattee naafi akkaawuntii jedhani. Kunoo 1,000 600 1,692 duwwaa 7 burtukaan nigguu damisseeti Itoophiyaa nigdi baankidha. Amma amaliyyaa ta'uuf immoo yaalamtee abdii irraa kutte immoo gargaarsi kee maali yaalli kee maali jira doktorri maal siin jedhe. ani beeyta wannoo hamaliyyaa addaan kuteera isa mana yaalaa addaan kuteera fiiziyootiraappii namna kana wannoo jedhinaan jedhanii turani isa addaan kuteera na yaalchisaa jedhe akkanatti maalinni ani waan harkaa qabu ka itti hojjedhe maatii qotiloowwan maatii kootii illee ka dhume na yaalchisaniiti beeyta
garuu hin fayyinee fi yookaan immoo dhaabbadhee deemuu hin dandeenye san maras fixaniiti dhaabbachuu hin dandeenye. Garuutu amma lubbuudhaan jira biruutti immoo rakkadhuun barbaadu beela'uun barbaadu. Amma jechuun gargaarsa abdii kuttee jirta ammaati. Mana yaalaatiin moo? Ani waanuma itti hojjedhee ofuun itti bulchuu yoo argadhe waanuma asfaaltii irratti wannoo jedhee yoo itti hojjedhe malee ammas baay'ee nama rakkiseellee akkanatti mana yaalchisaa jedhee hin danda'ullee beektaa baanii gaafachuun wannoo kennaa qaba akkanatti jedhanii kana naaf godhaa jedhanii nu kennaa qaba garuu waanuma ta'e odoo erga argadhe nan yaalama namni na yaalchisu yoo argadhe nan yaalama garuu akkani na yaalchisa immoo akka ta'anii gubatanii hojjetanii naaf erganii nan beeka waan ta'eef ijoolleen biyya Arabaa isaan akkanatti cinqee wanno gochuun barbaadu beektaa garuutu asitti immoo waanuma xiqqoo yoo argadhe baqa hojii hojjedhe tan amman duule ofis balleessa jedhee tan yaaleen beektaa garuu asittis gubadhe tan achittis gubaadhaan tiyya beektaa haati koo kophaan guddistee ishiin deggara jedhee tan waggaa umrii koo torban biyya alaa bayanii daa'imammaa kootuu wannan jenne yani akkanatti inda ku bicha waaqni carraa maalii akkanaaf kenne garin isaan badin garuu Mai gaya hukum gowon mal ko mai doktor imam mai Rabbi baay'ee namatti dhagahama beektaa isi so osoo danda'ame ilma namaatti jireenya addunyaa kanarraa abdii kutuun qabdu sagantammaa yeroo biraatitti wayiitu qabamee fi yaalamte yoo abdiin jiraatte obboleettii keenya namni akkatti kana argaa yoo dhugumaan garaa jabaate namni hamaadha wallahi mallaqaami kana fayyisuu danda'u mallaqni nama fayyisa taanaan namuu waan qabuun osoo gargaaree sagantaa qabamee fi gargaaramte mucattiin kun natti tolti dhugaa rabbi amma abdii kutattee uma nyaadhu jette baay'ee tokko nama dhagahama beektaa namni hundi obboleettii qabaadha qabna wallahi memang tu nak kabar garap yang terkawan. Makanya mama udah orang monsi ala jette ya lah mana kami kasih berbaci. Abdi kabda. Ya. Akkana jedhanii amma ani erga balaan naqaqqabate tureera beekta akkana jedhee amma yookaan mana yaalaa deemee yoo laallamee yoo malee akka haarawatti bara 2005tti balaan qaqqabate isin jeeqa sagaleen balballi koo karaa dura baajaaji minaamin intara ifama guddaa isiniin gaafadha. Inna ani bara 2005 balaan kana qaqqabate bara 2005 haati koo immoo gabbara 2008 boqotte ergasii asii dhabaqa wanti hunduu ka dhaabbate amma haati koo jirtutti mana yaalaas deddeemaa fiiziyootiraappis wanno naan jedha amma garuu wanta hundaa dhaabeeti inuman jiraadhaa jira. Waggaa 11 jechuudha. Okay, amma paralyzed ta'eetuma harkaaf miilillee fi hafe malee akkatti kiraanchiin sochootee yoo mallaqa argatte dalagachuu hin dandeetta jechuudha. Neetworkiin na qabe moo? Ani namatu ol na kaasa ani danda'een ka'u asli danda'een ka'u namatu na kaasee wilcharii irratti na ka'a ka wilcharii irrattis na kaa'u nama ka wilcharii irraas na baasu nama hin danda'u ani ka'e. Maallaqa yoo argatte maaliin dalagachuu dandeettare? Dalagaa akkamii dalagachuu dandeetta? Amma dalagaa akkamii dalagachuu dandeetta? Odoo wanno naan jedhe bakkee gabaa yoo argadhe bakkuma suuqii odoo wannoon jedhe wilcharu nambaa
achitti wannoo jedheetan haala mijeesseetan achittiin hojjedheetan wannoo ofani jiraachisa beeta gizuma hunda ani sanuu ittuu hin danda'u beeta nama taaneef kennumtu kunu nama taaneef kenne danda'eeyyuu bishaan oobadhee bishaan na dhoobessaa nama hin jenneedha. Guys, please mucoo kana waan qabdan bira dhaabadha. Waan qabdan bira dhaabadha please. Wallah waggaa kora tokko almost ergasii egaa dagaa Asli sagaleen koone dhaga'ama Asli Muhammad. yaa dubbadha. Okay, Asli akkana goona umaa wanti amma akkam goona gargaarsisuu qabna mucoo tana maaliifi waan uummanni keenya waan hawaasni rakkoo kanarratti garaan jabaatu ni gargaaranii shakkii irraa hin qabnu. Asli sagantaa qabnee fi haa gargaarsifnu uummata Oromoo bal'aa gargaarsisna sagantaa haa qabnuu fi ijoollee sagantaa murtaa'aa qabnee fi gargaaruu qabna akkanatti wanti isin gargaaramtu hin jirtu sagantaan uummanni itti yaadanii guyyaa sagantaa isii gargaarra karaan deemu jira. Guys, waan qabdan akkasitti akkaawuntiin isii 1,692 duwwaa meeqa tureyyuu? Akkaawuntii kee warra amma dhufee fira deebiitti madhu. Kuma tokko Aye. 1,000 meeqa burtukaan? 600 Kuno si barreesse Asli kuno jala. 92 Baay'ee nama. 94 Guys, abbaan rabbiin isin ilaaffate tuffatina waan dandeettan bira dhaabadha. Waan dandeettan bira dhaabadha tuffatina please. Adaraa gargaaraan mucayyoo sana dhugaa rabbi an waan hagana nama dhagaamu hin jiru. Maqaan isii burtukaan naguu damiseti. Burtukaan naguu damiseti. Waan qabdan bira dhaabadha. Dhugaatu damiseti. TikTokii keessaa giiftii baafachuu hin beektaa? Garuu wannoodhaan jijjiireetti namattan gurgure gizee tokko akkanatti naaf kennaniiti namattan gurgure ijoollee TikTok giftii kenniiti birrii naaf kennani giftii abaluudhaaf kenni jedhanii. Birri jijjiirree keessaa baafachuu hin danda'e hin beektu? Hin beeku isa akkaataa. Ijoolleen immoo yoo jiraatte Guys, okay. Akkaawuntii sirrii miti moo? Sirri maal akka akkaawuntiin Kuno sana? akkaawuntiin Asli ayyana barreesse bar 1,692 duwwaa 794. Akkasiimi? Mul'atu. Akkasii garuu kan mul'atu. Okay hindiidhaan jechuudha akkaawuntii barreessuu hin dandeettu. Ila nama ustaaza yeroo kanatu honnoo mul'ata. Guys, hundi keessa waan qabdaniin bira dhaabadhaa please. Ijoollee kenna keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan mucaan tun akkuma keessan kana kaleessa mana madaamii keessa dalagachaa turte nama gargaaraa turte maallaqa Dubaay tuffattee riyaal Dubaay Su'uudii dalaguuf yeroo gara jijjiiratutti adagaan kun irra ga'e waan qabdaniin bira dhaabadhaa. Obboleettii keessan kana waan dandeettan bira dhaabbadha. Pingora akkaawuntiin akkamii pingorama baanta TikTokii dhiibbaa godhama. Gaarii miti akkaawuntiin pingochuun akkanuma qabadha. Isinii dubbisa warri qabachuu barbaadan qabadha isinii dubbisa. Harki caalummoo illee keessa yoo dubbise bareedadha. Keessallee dubbisuuf yaala achiin gargaaru. Yaa keessa dubbisa redduun keessan karaa keessa. Inboxii irraa qabdu. Niu inboxii ilaaluu hin beektami warra firendisitti hin qabne inboxii isaanii yoo si barreessan arguu dandeetta?
lakkoofsa bilbilaa kee namni si bilbilee si gargaaru jette lakkoofsa bilbilaa kee. እሺ ዱዋ ሰገል ሶዶሚ ሰገሊ Duwwaa 939 ሶዶሚጃ 36 ሰደተሚ አፉር 84 ተገልተሚ ቶርባ 97 lakkoofsa kanaan bilbilaa fi warri Profaayilii kanaa jalallee kaadhu lakkoofsa kana profaayilii jala kaadhu nama si gargaara. baay'ee keeyyalee kaadhu እሺ እሺ hin fayyada yaadin ishee waan ittiin gurguratu san hin dhabdu si እሺ ገለቶማ ኡልፋዳ wantoonni ganneen isaanii ari'aadha. ኤቢፈማ ጉዳ ጉዳ ገለቶማ ናፍ ጅራዳ ባላ ከናራ ዋቅኒ ሲኒያ ኤጉ Abshir abshir. ነጋ አምባያቲ ገላ ዋኒ በቃ ዋናን ፈያዳ ኢልመናማቲ ፈያዳ በይ warri niyyata warri akkaawuntii fi qabattan ergaa fi anaan risiitii ergaa isinlee gizee biraa yeroo laayibir ta'in gaafadha waan ta'eef. Burtukaan faamiliin keenya ummata jajjaba ummata akkasuma gargaaruu jaalatu waan danda'ansii ergan jennee abdanna yeroo laayibira jiru guyyaa guyyaa sa'aatii akkana kana gasti ergadhu si galchee wal quba qabaanna. እሺ ነን ኡፋ